السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دعوتوتا زار بودكاست بكجرتن هندتي نجيني كينيا كان كبجا سين هذاك أبو سنين جتا هرس سجنتا عدا متدري عدا تين سنيف كبدي دي هاد جرا هنقد أمور سجنتا كياتي تي أكن فانة ترتن سنين جنا زار بودكاست زار سجنتا كيا waa'ee seenaa garagaraa irratti kan isiniif dhiyeessu ta'a. Seenaa bohaarsoo, seenaa irraa fayyadamtan jedhee yaadee isiniif qabadhee dhiyaadha jecha. Seenaan ani isinii qabadhee dhufee seenaa waa'ee dubartii takkaatii fi sheexaan mormii isaan jidduutti taasifamaa ture isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Dubartii takkaa fi sheexaanatu wal mormiin isaanii mala irra caalaa aanatu qabaa, sheexaan illee aanatu qabaa, dubartiin isaanatu qabaa waan jedhu irratti wal mormanii wal dhabanii jecha. Osoma wal mormaa jiranii dubartiin tun namichoo fuuldura isaaniitti uffata hodhuu wahii agarte. Sheexaanaan akkana jettiin, yaa sheexaan hoo atiin dhugamaan mala ana caalaa qabda ta'e dhaqee namicha uffata hodhu kanaan jaartii isaatiin wajjaan baasii jettiin. Sheexaanis kuni salphaadhaa miiree jedhee of tuulaa ofitti dhaadataa gara namicha uffata hodhu kanaatitti deemee jecha. Gara namicha kanaatitti dhaqee jaartii isaa akka gadhiisu waan baay'ee itti himaa ture, itti wasawwasaa ture. Garuu namicha uffata hodhu kun jaartii isaa waan jaalatuuf waan sheexaanni itti wasawwasee kana dhagahuu fi hin dandeenye. Yeroo baay'ee akkasumatti itti deddeebi'ee yaalaa ture hin milkooyneef. Sheexaanni kunis gaddaa miira injifatummaan itti dhagahamaa karaa dubartii sanaatitti deebi'ee jecha. Wayita kana dubartiin tuni gammaddee amma ana laali jetteen karaa namicha uffata hodhu kanaatitti deemte jechuudha. Namicha uffata hodhu kanaan bira dheeyxee uffata bareedaa wahii naa hodhi qamisii ga dubartiidhaaf ta'u. Mucaa kiyyatu intala isii jaalate yookiin jaalallee isaatiif hadiyyaa kennuufii heeda. Uffata kana naa hodhi jetteen. Namichoonis uffata bareedaa jedhee itti amanee itti agarsiisee uffata san hodheefii kenneef. Intaloon tun uffata kana hodheefii eega kenneefii booda gara mana namichoo uffata hodheefii kana jaartii isaa bira dheeyxee jechuudha. Jaartii isaa bira dheeyxee balbala dhadhooftee jaartiin illee balbala jalaa bantee karaa deemaa jira. Salaatan naggahee asitti na salaachisii jetteen jaartii namicha uffata hodhuu kanaatiin jechuudha. Seentee jaartiin isaa kunillee haala ho'aa ta'een simatteenii bakka salaataa iddoo salaataa kennitee fi eega salaateen booda intaloon tuni uffata hodhisiifattee san achuma gattee biraa baate jechuudha. Isaan lamaan jidduu shakkiin akka uumamu taasisaa jirti jechuudha. Uffata kana achi gattee biraa baatee jaarsi galgala hin galee jechuudha. Galgala wayita galu uffata sana achitti arge. Waan ganam guyyaa uffata san akka inni hodhe hin beeka waan guyyaa jaartiin sun jettiin yaadate. Wanni guyyaan isiin jettiin uffanni kun kan jaalallee mucaa isii akka ta'e itti himamee ture. Jaalalleen isaa tun ammoo jaartii tiyya tana jedhee shakkee aaree miira aariidhaan jaartii isaa tana hin gaggeesse jechuudha. Uffata isii kennee fi narraa deemi jedheeni ari'een. Yeroo kanatti jaarsi miira aarii guddaa keessa waan tureef jaartii isaa tana manaa hin ari'ee. Wayita kana sheexaan illee ajaa'ibsiifatee ilaalaanii ture. Isiin illee ammoo miira injifannoo itti dhagahamaa karaa sheexaanaatti deemite. Siin hin jenneere jetteen. Yaa malleessi yookiin pilaaniin isiin keette sun milkaa'eefii ture, milkaa'aa ture jechuudha. Wayita kana ammallee taa'ina laale. Asitti hin geessine. Jara lamaan walitti deebisaa jetteen. Sheexaanni ajaa'ibsiifatee abadan waan kana gochuu hin dandeettu jedheen. Namichi sirriitti itti aaree bakka intaloo jibbee jira. Kajaartii gadhiisee sun jechuudha. Sheexaanni illee waan kana gochuu hin dandeettu. Isaan lamaa walitti deebisuu hin dandeettu jedheen. Asuma taa'itiin alaali jettee waan an godhu. Ammallee hin deemtee namicha uffata hodhu kana bira hin dheeyxee hin dubbisteeni. Uffata gaaf kaanii naa hodhite san bir karaarra salaanni natti gahee mana intaloo hii goree salaatee uffata sana achitti dagadhee biraa bahee jetteen. Namichuun achi ka'u taalee ka'e. Uffata biraa naa hodhii isiin jettuun deebisuu miti. Waan godhe waan beekuuf taalee ka'ee gara mana haadha warraa isaa dhaqee haadha warraa isaa deeffatee jechuudha. Wayita kana sheexaanni ajaa'ibsiifatee yaa sayyidatii ana tilmiiduki yaa gooftaa tiyya ani barataa keetii jedheen jedhamaa jechuudha. Wanni kun qoosaa fakkaatullee waan wahii of keessaa qaba jechuudha. Akka itti bohaartan yaada. Dubartoonni mala guddaa qaban. Mala san garuu akkaa fi bakkee isaatitti fayyadamuun dirqama. Keerii irratti
fayyadamuun dirqama nurraa eegamu jecha. Qoosaa kanarraa akka fayyadamtanii fi akka ittiin bohaartan abdii guddaa qaba. YouTube Zaal Podcast subscribe gochuu akka hin daganne. Viidiyoon Zaal Podcast irratti gadhiifaman hunduu namoota hedduu bira akka gahan like, share gochuullee akka hin daganne. Yeroo biraa sagantaa biraatiin seenaa biraatiin hanga walitti deebinutti salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Zaad Podcast.